dhiyootana dhageettanii artificial intelligence hidhaa cabsee bahuu isaa yookiin immoo hidhaa keessaa baafatee bahuu isaa kunis kan uumamuu danda'e. Kaampaaniin Anthropic jedhamu kuni artificial intelligence modelii haaraa wayii training godhaa ture. Kunis maqaan isaa Metos kan jedhamu kana training godhaa turan yookiin immoo leenjii kennaafii turan. Kanarratti maalti mudate Metosii kan keejii yookiin immoo saanduqa wayii tokko keessa kahanii yeroo training godhan kanatti Metosii kana waan jedhaniin asii tana keessa cabsii bahii jedhaniin yookiin immoo yeroo jarri bira deemtu keessatti maalti uumame artificial intelligence kun hidhaa cabsee keessaa bahee Metosiin kun hidhaa kana cabsee keessaa bahee warra waan kana create godhan uumaa jiran kana keessaa tokko laaqana nyaachuuf paarkii ture. Yeroo inni paarkii ture kanatti laanchii nyaachuuf yeroo inni paarkii ture kanatti emailiin ergameef yeroo inni emailii san banee ilaalu emailiin sun kan ergame Metosii kanatti ergee fi jecha hidhaa cabsee bahee akkaataa itti cabse san hundumaa takka takkaan cabsee jecha karaa san follow godhe hidhaa sanii cabsee bahee emailii ergeef. Emailichi yeroo inni ilaalu Metos hidhaa yookiin immoo bakka keejii saanduqa kee kaansan keessaa bahee jira. Bahee websaayitii adda addaa keessa seenee wanta babbaa'ee waan jarri jetteen san maraa godhee keessaa bahee achesanii booda duraan ka addunyaaf gadhiisuu barbaadan gadiin dhiim sababi isaan jarri gadiin dhiisiniif inni guddaan Metosiin kun akka maree powerfulidha yookiin immoo this cloud Metos is very powerful yookiin immoo akka maree powerfulidha. Sababa kanaaf gadiin dhiifam sababi inni guddaan gadiin dhiifaminiif yoo AI kun harka nama wrong harka nama badaa irra bu'u ta'e cyber attack yookiin immoo data breach yookiin data lose guddaa addunyaa kana irratti fiduu danda'a. Sababa kanaaf hagammaa gadiin dhiifamne wanni kun ammaaf publiciif gadiin dhiifamne restricted sababi restricted ta'eef inni guddaan wanni kun yoo gadhiifamu ta'e nama badaa harka bu'u ta'e rakkoo cimaa yookiin immoo rakkoo guddaa dhaqqabsiisuu danda'a. Haga ammatti publiciif uummataaf gadiin dhiifamne akkasumatti jarri hold godhanii jiran kaampaaniin Anthropic Cloud AI kun jecha yeroo dhiyootti gadhiisuu ni danda'anii ammaaf gadiin dhiifne. Addunyaan waa'ee artificial intelligence kana wal qabatee fagaatee jirtu. Guyyaa guyyaarraan waan haaraa baay'ee dhageenya. Wanti kunneen immoo is very tough to be honest.